Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa fayyaa isaan jirra galata waaqayyoo nu nagaa keenya baga jiraattan hundumti keessan jirtu miti jirra galata waaqayyoo fayyaa nagaa keenya isinin jennaa mana meeshaa mana jira goota warra afaan gogsita mana meeshaa mana jira taa'iti dafi taa'iti bareechiti viidiyoo dubbadhuu fi meeshaa jiru keessatti agarsiisa. Kanafu warri soofaa dhaqii gaafa addu soofaa ittaan kunoo magaalaa maal jedhama soorti? Taji. Nagaa gaafa addu. Nagaan isinii fattaa jirtu naguma akka fayyaa keessanii naguma kanaaf kunoo soofaa warri jettan kunooti soofani kana fakkaata. Biifee jettanis immoo kunooti. Biifeen boodaan waan soofaa sai. Kanaaf kana fakkaata fataa jedhaati bitadhaati irra ta'a kunoo isinii. Jedhaa saaseet. Kanaaf rakkoon hin jiru. Waan jedhu hundumtuu kinoo kana fakkaata. Soofaan kun amma achitti miti. Ba tokko kanarraa ka'ee akka biyya alaatti dhugaa akka baay'ee bareeda. Liizariidha miti soorta kun liizariidha ko. Liizariidha warri soofaa ta'e nagaa fatan kun abbaa tokkooti. Kun akka harkarra keewwatan hin beektu warri mana madaa mirtan kan akkanaa maal akka ta'e. Kunis ati abbaa lamaati kan inni irra taa'ee jiru jechuudha. Abbaa afuriiti. Kun akkatti tokko ta'ee ka'eeyyuu kun abbaa lamaati. Baay'ee bareeda. Gatii isaa isinitti nama isaan nutti himanii jiranii warri gurguratan jechuudha. Dhaqi soofaa gaafadhu please soofaa gaafadhu please gaafadhuu fi deeminaa biti iddoo akkanaa naageessiin obboleewwan kiyya garaa ishee kanaaf dhaqee gaafadhee nama namaatiin kaameraarra dhaabbadhee waraabee waan namaatiin beektu deebi'ee sobduu akkan ta'u hin barbaanne lammanni hojiidha waan ta'eef isaanis gabaadha hin gurguratu mitiire isinis immoo itti yaaddanii dhaqiitii gaafadhu iddoo akkanaa waan akkanaa naa biti yoo ta'an ishoo bitee warra keessatti isinii geessuu hin danda'a waaqayyoof haa galatu mana kiraayii miti manni hanqootii bitee mana koo keessa sinii kaa'ee gaafa barbaadde fudhachuu dandeessu tarii booda gatiin dabala ho'ettan manni bal'atee amma argaa jirtu yoo barbaaddan immoo warra keessan haadha keessan fira keessan sarpiraayis godhi deemi ho'ettanii tiraanspoortii kaffalattanii siniin geesse sinitti sarpiraayis warra keessan godha soofaan kuni birrii kuma macarrashaa isaa jechuudha birrii kuma meeqa nuun jetteerti kuma soddoma nuun jetteerti macarrasaa isaatti miti biifee amma sadarkaa ishiinatti himtee dhaqee itti hima. Kana fakkaata dubbiini irra deebii birrii fudhadhaati. Macarrashaa ishiin dubbatte irra deebii. Ila kuma soddoma kana fidaalatti lakkaadhaatte gabaa irraati kuni. Kan borii immoo tarii hin dabala tarii irra kaan beektu. Meeshaan immoo dabalaa jira isin hin beektu. Soofaan kun immoo liizariidha bataam itti hariifiidhaan beektu. Isinitti ani jajuutu hin taane waaqayyo jedhe kaameraan qulqullaa'ee isinii bareedee dha abdiin qaba. Soofaa dhugaa waaqa kaleessa galgala sirma komentii keessan baaseetanii waraqata irratti barreessee kaa'e kunoo soorsaa barreesse. Akka hin sobne kunoo na bira jira. Kanaafuu kun gatii macarrashaa ittiin gurguramu kana naan jettee jirti. Biyaasi mana kiyya bira ga'uu fi birrii 500 fixu. Hin fixu soorsaa si fasitti. Mee buma 5 jenna mana kiyya bira ga'uuf tiraanspoortii jechuudha makiinaa yookaan gaarii isinii geessuuf. Kanaaf biifeen kana fakkaata maalati soofaan kana fakkaata tiraasii isin qaba kunoo bitachuu barbaaddan ofii keessaniifis illee akkuma jettan immoo meeqa yeroo baay'ee afaan warra nagoskitanii kanadha dhaqee nama gatiin isin isinitti himaa jechuudha gatii biifee immoo kan qodaanaa biifee ittaan malee kumsaatiin naan hin jenne miti kanaafuu koomintii irratti naa barreessa magaalaa isaatti iddoo rafnee binnu mana kanasitti beekuu danda'u tarii fakkeessaa waan barbaadan argattu asii mana isaanii maqaa isaanii itti miti kan biifee barbaadan kuni bakka waan hundumtuu guutuudha. Isin birrii bichaa ergaatee kaash bakaashi lakkaa'uudhaan bitachuudhaan akkuma naayyisi isaanii ergadhaa isinii binna. Gatii isaanii rakasa immoo baay'eedha kotta. Dhuguma akka fiifinee garaara kan jettan kotta bitadhaa isiniin jedhe. Bataam itti mirtiidha hin bareedaa yoo liizariidha soofiin kun intini kun kan ammoo kun birrii 800 jette miti. Kuni masaawutiin ganaa galan jedha keessi isaas masaawutiin ganaa gala meeshaati. Ganaa miidhaskina naan jette lakaan. Birrii 800 jettee jirti. Akka tuttu kooti agarsiise mee akka sadarkaa ishiin amma nutti agarsiifte kooti jechuun kana tuttu gidi akka ishiin amma jettee birrii amma ishiin jettellee itti miidha. Kanaaf kuni kana birrii 800 gara kuni waan hundumtuu kana qophaa'edha. Inni kanaa garuu zamanaawii darraa siqitee dorba. Kuni waan hundumaan qophaa'edha bakka. Inni suutee. Bakka isin geessitanii isiniin geessa afaan nan gogsiinaa yeroo hundumaa biifee soofaa biliis minaamin jettu inni birrii 800 nuun jette inni kun birrii 85 jette fakkaata kuma ja'a asirtaa'edha eeshi kun birrii 6,000 kana malee jechuudha kana laalinaa
Niin kaasaan dukkaneessa kanaaf eessa kaasne? Ela kun birrii kuma ja'a. Akkuma humna keessanitti bitachuu dandeessu waan hundumtuu waddade minaamin jedhatu hin taane. Dhugaa waqaddoo murtiidhaayyuu ani agarrame iddoo kana dhufee arguu kottu. Kun birrii kuma ja'a jechuudha. Ganama saawudiitti isinii galee. Qalamiin illee dibama natti fakkaata. Natti fakkaate garuu beeku dibama. Abbaa 85 kami. Guddichuma agarsiisa tarii fedhii isaanii beekamu. Kana babbaneeti hundasa. Haa sanallee bukkeedhaa qaba barrii garasiif. Birrii kuma 8 fi 5 kun laala banime barri 3 qaba kun. Meetir kasirsa banime sana harka kee qabatteerta. Laa kan harka kee qabatteerta. Akkasii barreen kun sadan kuma saate jechuudha laala masaawtii kana irraa. Sikee maasitti jechuudha. Kanaafuu birrii keessan kuma 8 fi 500 lakkaati. Kanaafuu bakka yeroo baay'ee zimmatanii soofaa intinii naan jedhina biifeen uffataa jira nan gaafanne komsaatiin uffataa illee jira miti. Jira kun jira qabeera. Komsaatiin uffataa bareeddu tokko kunoo jirti yoo barbaadan. Na soofaan keessan illee kun akkanitti bareeddi. Birrumaas lakkaa warra keessan geessin sarpiraayisii isinii godhaa. Malee zimmatanii soofaa gaafadhu bilis maashinii minaamnii gaafadhu naan jettanii isinii ergameera. Kun immoo kan uffataati birri isaallee hin himne garuu isinis nan gaafanne kan beeku. Argitanii kan uffataati muluudha jechuudha kun. Kuma 7 fi maanni xaawulaa biyya kanaa rakkasaa birri kuma 7 fi 5 kan uffataa kun argitanii gatii isaa malee jechuudha. Amma asitti ilaala. Kanaafuu baay'ee galatooma abbaan ajajachuu barbaadan heloo jedhaa karaa himoo hin beektu sinu sagaleen akka dhufeen irraa isinii bitee bakka isinitti na ergitan geessaa jechuudha. Kanaafuu gatii isaanii bartanii waan irra deebitanii na gaafattan hin jiru jedhee yaada. Soorsa kan dhaabeen. Kanaaf kana fakkaata har'a boru hin jedhina birrii ergaati bitadhaa akkasuma nama bishaan malee haasaa jirra. Jechuun yeroo hundumaa soofaa biifee jedhu kaamee kanaaf ani koo kaleessa gal argite komentii isa. Isin ergamneerra waan nurraa eegamu isinii baane isin immoo gahee keenya baadha. Kana fakkaata hojii keenya eegnee nuyi dhufuun keenya barbaanne. Ani garuu soofaa kana nagarrame dhugaa waaqa soofaa kanatti asii bareedu birrii amma kana birrii baay'ee miti ammatti kana as jiru ani garuu bifiifni ta'e koo rakkisaadha. Kana fakkaata isin jaallanna laayikii sabskraayibii godhaa yaadaan biraa warri intinii na gaafattan firiijiin as hin jiru. Firiijiin as hin jiru. Ani immoo achi Finfinnee deemuuf narra amma itti yaadee hin jiru. Meeshaa daabboo warri na gaafattan illee as hin jiru. Lamanni immoo inni markaatoodha narraa fagaatan deemu. I'm so sorry. Gatii kana maali akka ta'e illee soorsaatu dubbaduu fi gatii sana. Birrii kuma 5 akkanatti TV irra gootanii karaa barbaadetti gargaaruu hin dandeechu. Gaafa isin yaadatti isin ergama. Birrii kuma 5 gatii isaa jechuudha. Kuma 5 kana maali isaan biratti kun birrii 5. Ergaati bitaa. Ahmad gurgurama macarashaa amti kun bishaan. Kanaafuu kanallee soofa ani biif ani TV ta'e jechuudha bitachuu dandeessu. Bakki reemoti kaawwatan laalame sirkii faallecha jala kaawwachuu wajjin bareeddu. Gaafa lakkaawwadhaa waan soofaa kana fakkaatu biratti kana bittanii akkana bira keenyaan biddeen malee agabu isin bushaa jechuudha. Otoo nyaatiin butu bareedduma isaatti teessanii ilaaluudha. Kana keessa teessanii bakka nu gaashi. Yoon waraaba. Xiqqooshi waraaba zimmeessi. Dubarra. Laala uffatallee warra jajachuu barbaadan beelloon illee jira. Hin bareeda. Waan iddoo garus fakkaata. Biti uffata arsiitii kun jechuudha yoo barbaadde arsii kanallee bitachuu hin danda'u. Yoon uffachuu baadde lakkii rakkoo iyyuu hin qabu akkana godhee kana wajjin mul'isuu hin danda'a. Rakkoo hin qabu. Warri meeshaa aadaa minaamin naan jechaa turtan marqaa arga barquun kennolle meeshaa aadaa bittu minaamin naan jette nagubaan baane kunoo asiin jira
birri maskaffala akka bitu diduu agartu. Kun argitani uffachuun barbaanne ani ishii waan biraa miti. Tarii immoo bareedee hin jiru kanaafani. Jechuun bareedee hin jiru ashaangulliitti ilaalinaati uffata arsii kanadha. Gatii isaa nutti himta sanaa wajjin calleellee hin qaba. Fakkeenyaaf yoo isaan ajajatan. Gatii isaa isinumti ennaa birri qopheessitan isinitti himna isiniin jiran. Hin danda'amu amma immoo birri qopheessaa akka deebisini. Duubee hin danda'amu. Gatii isaa asitti soddaa isin jiru barbaadan wanni barbaadan guuteera laala biyya keessan keessa kolkollee warra arabaa guurtanii hin galiin akka hottaasii bitadhaa isiniin jenna. Kunoo caammaan babbareedaan jiran uffatachaa wajjin deddeemu. Hin gurguraman se'a. Hayi duubee waan ta'eef dhiisi bakka hin jennagi. Bakka rakkoon qabu. Kunoo maal jedhama harri hin beektanii silaa maqaa isaa maal jedhama? Maal jedhama kun? Kanatti qoriin namaa? Caacuu dhabu. Wayin immoo ukee jedhama waan keenya nama. Ukee. Ukee jedhama keenyatti immoo kun. Bixaa bitti bareedaa kottaa bitadha isin jenna wanti barbaadan kun hin jira magaalaa maal keessa jedhama? Magaalaa Tajii Aanaa Iluu iddoo jedhamudha. Kunoo ijoolleen keenya akkanatti babbareechanii meeshaa aadaa uffata aadaa inni hojjetaa jiru. Biyya Arabaati waan bitan bittanii guurtanii fiina kottaa wanti barbaadan si bitadha isin jenna. Baay'ee meeshaa babbareedaatu jira. Har'a meeshaa namaa diddiige. Zilaan gargaartu illee dhuftee waan godhani. Kunoo ajajachuun illee dandeessanii bakka isin jirtatti illee yookaan isin erguu hin dandeenya yookaan immoo bitee bira kaa'ee gaafa dhuftan fudhachuu hin dandeessu jechuudha qodaawwan jijjiru. Uffanni illee laxalaan waan adda addaa jira guutee jechuudha. Ani iyyuu kun gola namaa keessa badee har'a maal dubbattu. Wanni hafe hin jiru jechuudha mana kana eebbifamaa jiru. Wanni isaan na ajajatan immoo dhufee isin irraa lakkoofsa bilbilaa keessan natti iddoo kan argachuudha. Safara kamiidhaa kan ta'e? Kana bara dua sagal kudha sadi. Aftamila. Oromiyaa. Soddamito. Kudha sagal. Kanaan heloo jedhaa. Barbaadan immoo kan akkuma beektan himoo irratti na dubbisaa dhufee isinii bituu hin danda'a wanni barbaadan jira wanni miti dhabamee jiru mana kana keessa. Gatii isaa immoo amma isinitti himuu hin dandeenye miknaan isaa yoo bittaa ta'e malee zimmiree inni dubbadhu uffanni kuffaallee jira. Uffati eenyutti isaa Booran guutee laa ijoolleen keenya Itoophiyaa ala jirtan kottaa si bitadhaa malee kolkollee namaa achi guurtanii nufi naasiniin jenna jina gaa wallu argu laayikii godha subscribe share godha eebbifamaa.